Ashamarka fuudhee arjalatamtoota akka bajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii arras viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira akka jaalatanis abdiin qaba jechuudha. Maal isiniin jechuun barbaade baay'een keessaan maaliif baddee sadeemteertaa maal naan jettanii jirtanii guyyaa lama viidiyoon hojjenne jechuudha. Biiziin ture natti hin tolle sababii saniif viidiyoon hojjenne baay'een keessan immoo nagaa turtan TikTok irratti koomentii irratti keessan ijoolleen Telegiraamidhaan waliin haasofnu Telegiraamidhaan እና jira ያው keessas ni barreessatan jira warri beektan jechuudha. እና nama yeroo hundumaa hojii dhaayyuu osoo qabaachuu baattanii jechuudha. Hojumaayyu hojii mataa keessaniyyuu uumtanii qabaatiin yeroo tokko dhifama naa godha. Yeroo tokko antiniitu taatu galee miti yeroo tokko biizii taatu. Maatii keessan bira deemuutu jira yeroo dabarsuutu jira yeroo nama waliin immoo yeroo dabarsitan viidiyoo hojjechuudhaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif iddoo nama sadii bira deemtan saniif kennitanii isaan wajjin yeroo dabarsitan malee ofii keessaniif homaa wanti intini jettan hin jiru jechuudha. እና kanaaf natti hin tolle isin jechuu barbaade akkasii kanaaf inni hojjenne jechuudha viidiyoo guyyaa lamaaf biiziin ture natti hin tolle. Na gaafii adda addaalleen qabaa gaafii keessan isin kan deebisa shamarree takka odoo biyya keessatti nyaata garagaraa hojjetaniitii nama hin awwaaxamu hin awwaaxamu bu'aa buufachuu hin danda'ama jettee na gaafatte yaa'u dursee wanti ani isiniin jechuu barbaadu wanti isin hojjettan wanta naannoo keessa waliin deemu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma akkumaati jettu nyaanni bu'aa qabaachuu danda'a. Garuu iddoo ati hojjettutti nyaanni jira taanaan yookiin immoo iddoo ati jiraattutti naannoo ati jiraattutti nyaanni jira taanaan in ulfaata. Siigalee miti maayidha wanti hundumtuu ani yeroo hundumaa waan tokko yoo hojjennu wanta haaraa wanta kan namni kana duraan hojjenne fakkeenyaaf namni tokko yoo nyaata hojjetu inni biraa immoo wanta biraa wanta dhugaatii yookaan immoo dhugaatii garagaraatu jira miti. Ani akka fakkeenyaaf nyaata irraa kan hojjetu amma fakkeenyaaf wanti akka bassoo maanni kenneettoo wanti hin baramne jechuudha. Wanti hin baramne wanta akka bassoo wanta akka kenneettoo akkasumas immoo maal sharbat wanno maal maqaasaa inti wanni garbuurraa hojjetamu tokko illee jira. Shaamitaa maal kan jedhamu kun amma fakkeenyaaf yeroo tokko dhiifama bulbula seenaara. Inna wanta akka sharbatii miti sharbatii odoo hin taane shaamitaa maal bassoo akkasumas kenneettoo wanta hin baramne yoo naannoo namni amma fakkeenyaaf namni nyaata nagadu maxaxii hundumaa qaba. Alkoolii ta'ee soft drinkii ta'ee bishaan wanta garagaraa qaban maal maqaasaa farsoo wanta garagaraa ni gurguru namni nyaata gurguru jechuudha. Garuu maalidha kanaafuu naannoo keessanitti jechuudha naannoo isin jiraattanitti yookiin immoo naannoo isin jirtanitti wanta isinirraa ka'uu danda'u yookiin isinirraa gurguramuu danda'u. Fakkeenyaaf amma magaalaa keessatti puulii maal kun baramaadha bakka manni jabanaa bunaa manni puulii manni nyaataa manni dhugaatii baramaadha wanti hunduu jira guutuu buutiikiin guutuu kosmootiksiin guutuu suuqii keessa qaxaama fakkeenyaaf bishooftuu gara magaalaa bishooftuu deemtan naannoo tokkotti jechuudha bakkii tokko dhaabattanii suuqii afur tartee tokkotti lakkaa'uu ni dandeessu. Tartee tokko dhaabattanii mana nyaataa mana shiroo lakkaa'uu ni dandeessu. Namni waan qarshii meeqa ji'atti qarshii meeqa argate guyyaarraan qarshii meeqa nyaata mana nyaata hin ulfaata bara jechuun amma fakkeenyaaf nuyi bakka jeestee mana godhuudhaan sammuu keenya keessatti amma fakkeenyaaf akkamitti namni kana hunda nyaachuu danda'a akkamitti namni kana hundarra namni nama bakka akkam dhiphateetu nama nyaata godhachuu hin dandeenye yookiin immoo maatii qabnetu nyaata malee namni kamiyyuu waan nyaatu namni qarshiidhaan ittiin hojjechuu barbaada malee qarshiidhaan nyaata ittiin nyaachuu hin barbaadu. Ni galee miti wanti namni jedhu inna ani hin goyyoominaa yeroo hojii hojjetan namumti
amma fakkeenya fa'anii nyaata gurgurtan nyaatarraa amma kana dhugaatirraa amma kana argachuu dandeessan jedhee viidiyoo hojjechuu wallaalanii garuu maalidha naannoo keessanitti maaltu ka'uu akka danda'u isintu beeka malee anaa miti. Fakkeenyaaf naannoo ani jirutti nyaata mana nyaataa mana buutiikii mana gonkumaayyuu yaadamu meebii amma gara magaalaatti xiqqoo baanee iddoo biraatti yoo ta'e malee magaalaa keessatti ulfaatadha. Manni puulii ulfaatadha. Manni nyaataa manni dhugaatii ulfaatadha. Yeroo karoorsinu maadhaama fakkeenyaaf nyaata eegalu nuti ofirraa nurraa baatu hojii uumachuu qabna jenneetu qofa hojii uumuu qabna. Maaliif hojii uumuu qabna jennee kaanee ta'u cal jennee qarshii keenya fuunee asiifachi mi'aaf maal kaan saniifachi binnee boora nurraa nyaatamuudha baate kisaaratti galu. Galii nu harkaa bu'ee maal gochuu dandeenya? Eenyutti maal? Namni nu dhaga'u jira. Keessattuu birrii qarshii biyya dhabaati dhufu dhugaas jira. Yoo waan tokkorra gootanii hin taane harkuma duwwaaf dhugaa dubbachuudhaaf taanan jechuudha. Harka duwwaa. Sana booddee immoo maal jettan? Ji'a 3, ji'a 4, ji'a 5, ji'a 6 achi biyya keessa turtan immoo gana irraa ammas immoo biyya biraa deemuudhaaf karoorsitu. Noo kun jireenya miti. Dhugaas hin jedhaan. Dursuma nam beekaa qarshii yoo ta'es akka waan buusu. Garuu immoo waychi jechuun qarshii keenya fuunee hin gannu kaanati. Isin galamti fuunee hin gannu waan ta'eef ni hin wayyaas jechuu barbaada. Namoonni biyya Arabaatti dhuftanii nyaata hojjechuu barbaadan wanta garaagaraa hojjechuu barbaadan sirriitti itti yaadaa karoorsaa xumuraati. Sana booddee wanta naannoo keessa wajjin waliin deemu malee kan isin hojjechuu qabdanii callistaniitu wanta naannoo keessanii wajjin hin deemne hojii keessanii waliin hin deemne wanta akkasitti jechuudha kan hojjechuu even amma namni tokko wanni ani isin jechuu barbaada nyaata ati amma fakkeenyaaf nyaata hojjechuu barbaadda taanaan nyaanni ati hojjettu sun kan siimii ofii yookiin immoo dadhabni isaa gaarii kan hin taane dandeettiin kee nyaata hojjechuu miti jechuudha. Dhugaas ni jira. Lafuma kaataniitu manuma nyaataa banuu nan danda'ataniitu makaatanii gaafa mana nyaataa bantanii kunis namni tokko waan jaalatu waan isa gammachiisuu danda'udha malee isin jedheetuma intinidhaan miti kan jiraachuu qabu jechuudha. Isin jedheetuma akkuma itti dhufetti bakka mana nyaataa bana. Amma kaayituma lafa akka mana tii tokko bana. No akkasii miti. Nyaanni yoo kasii mi'aawu ta'e dandeettiin hojii keetii yoo cimaa ta'e namni tokko dhugaas hin jedhamee isin ani hiriyaa qaba. Oduma waan feete nama tokko lama caalaa ol kan beeku jira. Oduma waan feetti godhanii tokko ittoo hojjetaniiti ittoon isaanii bishaan kan jedhu jira. Dhugaas hin jedhamu. Namni dandeettii ittoo hojjechuu irra hin qabne jira. Kanaafuu cal jenneetuma miti karoorsiniiti kan nuti hojjechuu qabnu isin jechuun barbaada. Obboleettii akkasumaan jetteef gaaffii kee akka waan si deebiseetti yaala. Atillee itti yaaditi wanta naannoo kee wajjin hin deemu wanta si wajjin hin deemu wanta ati ofii keetii hojjechuu jaalattu yookiin immoo kennaa kee kan ta'e tokko irratti ramadamiti hojjedhu malee isin metteetuma mana nyaataa bichaa hin jedhin. Amma mana nyaataa bantee ofii keetiin hojjettu taanaan namoonni immoo akka ati hojjettutti siin hojjeta. Fakkeenyaaf odoo nama tokkotti qacarseetii namni sun akkuma barbaade zayita keetti akkuma barbaade barbarree keetti akkuma barbaade mi'aati bittu hundumarratti akka barbaade godhee too mi'eessee gurguree siif hojjeteetu kisaaratti si galchuu ni danda'a. Kanaafuu isinidha jechuudha kan murteessuu qabu kan hundumaayyuu akkasii isiniin jedha. Hundumti keessanuu gara biyya keessaniitti galaa isiniin jechaa jira yeroo hundumaa jechuudha. Ati maal hojjechaa jirta? Baay'een keessan yeroo nan akkan isin jedhu atuu galtee maal hojjettu? Hojjechuu bichaa miti. Biyya ofiititti qilleensa biyya ofii fudhachuu waan tokko ani oduun mana madaamii ta'e akkanatti janaadhee taa'ee viidiyoo kana hojjechuu hin danda'u. Yeroo meeqa namaa man jechaa taasa qaayyaa yookaan immoo gaafa isaan mana hin jirre waan akkasitti malee akkuma natti tolee miti. Innaa kanaafuu akkasii jechuu barbaada. Warri na gaafatanis kunoo isinii dhufee jira. Isinan jaaladha galatoomaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.